Akka uummanni gadi hin argine dhaqaa achitti golgoleessaa amman isa waraabu. Amman isa waraabutti dhaqaa ulaa cufa isattan addeebisa ammaa namna sesseenu. Ayyee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Namoonni onlaayinii irra jirtanuu sa'aatii kana kan nuti argamnu mana hidhaa xariiqa karji keessatti jechuudha. Waa hedduu isin agarsiisuuf deemna jechuudha. Akka itti ilmi namaa as keessatti ta'aa jiruu fi waan inni ta'ee darbees ammas ta'atuma jiruun wal qabatee waan garaa nama nyaatu, waan nama obsa nama fixachiisu, waan kanarra namni du'a wayya jedhutu jira. Amma fakkeenyaaf obboleessi keenya na cinaatti argitan kuni warri kaan jalaa dabaa akkana godha. Namni kuni maqaan isaa Bayaan jedhama. Mana hidhaa kana keessatti maraate. Akka harargee nutti hima. Ganda isaa, maatii isaa, lakkoofsa nama tokko himuu hin danda'u. Abbaa fedheen haasa'u garuu ana na dhaga'a. Namni kun jechuudha. Maallaqa poolisoonni birrii harkaa saamanii birrii inni qabu harkaa guuranii jennaan mataa dhabee dheengadda gaafa asseenu qabamee ji'a lamaati nuti guyyaa 10 xumurreerraa qabnee dirqama namoomaatiif jecha qaama irraa dhignee huccuu irraa miiccinee maallaqa uummata irraa walitti funaannee qarshii 900 wayii kennineef. Maaliif waan inni qabu waan inni dalagate poolisoonni irraa fudhatanii mana hidhaatti waan ol darbaniif. Namoonni mucaa kana beektanu akka harargee ta'e ni dubbata. Ati harargeedhaami? Bayaan? In dubbatu nyaaraannaan haasa'a. Abbaa nama biraa moo abbaa fedhen dubbisu. Xiqqoo sina wajjiniin hin odeessa. Kanaaf namoonni argitan as keessatti hin dubbatu fayyaa dhabee jira. Kunooti Bayaan kunoo isa kana akka kanatti qaamni isaallee dhumee rakkoo hamaadhaaf uummanni keenya saaxilamaa jira. Amma namni kun akka itti galu hin qabu. Waraqaa of hirkaa gatuudhaaf harkatti eegama. Namni yoo waraqaa hin qabne eessaan gala bakka itti galu hin qabu jechuudha. Kanaaf mucaan kun isa kana namoonni beektanu namni kun bakka akkasiiti jedhaati ijoolleen harargee ni jiru. Ijoolleen Oromoo hundinuu ni jiru. Namni ganda isaa beekanu hin jiranu. Waan akkasii keessa jirra. Kan immoo baatamee mana fincaanii dhaquu fi bakka adda addaatti namni baatee sochoosu lakkoofsan qabu. Namni rafee jira waan ta'eef. Asumaan namni kun maqaa isaa Bayaan eenyu akka ta'e hin dubbatu. Yeroo tokko waan akka distii kana caccabaa yoo arge akka marii godhee oofa basmaa isa jarri nama gochisiisan balaaxaa kanarratti bassama. Kanaafuu obboleewwan keenya du'aa isinuuf kadhataa. Rakkoon nuti keessa jirru rakkoo ulfaataadha. Rakkoo nama yaaddessuudha. Viidiyoo kana namuu sa'aatiin kun sa'aatii darbaadha. Nuuf sheer godhaati. Hundi keessan sheer nuuf godhaati. Rabbiinis nuuf kadhadhaa. Namni tokko rakkachuu hin filatu garuu rakkinni dirqamaa abbaa fedhetti dhufa waan ta'eef kana asumaanii xumurree gara ijoollee warra kaanittis hin tarkaanfachiifna. Nama kana as keessatti maraatee jira. Abbaa fedheen hin dubbatu. Xiqqoo si'anatitti dhiyaata. Anaan waan jedhu nyaaraannaan dubbata. Kilimaan biraa tokko hin jiru. Kanaatiif gama kanatti yeroo deebinu an ergan qabame guyyaa 11 fixeera. Wallaahi afaan qabadha usaayidin. An ergan qabame guyyaa 10 fixeera. Guyyaa 11 jechuudha. Guyyaa tokko firaashii dhiisiitii kaartoonii tokko irra ciisee hin beeku cinaachi koo maal malee ilaalaa balaaxaa sana bakka mucaan dhukkubsatu ciisu sun. Wallaahi waan akkasii irra jirra. Wallaahi yaa ilmaan Oromoodha. Guyyaa tokko itti cinaachi kan koos ta'e ana dabalatee uummanni guutuun isin argitan kun kanarra rafaa jira. Yeroo fedhee balaaxaan kun qorraa uummata kana miidhee jira. Amma laa yoo ol baane kaameraan nu qaba. Kun uummanni ciisu kun hundi isaa dhukkubsataadha. Akkasitti akkamitti rafa ilma namaati. Manni nuti keessa jirru kun lakkoofsa 32 33 keessaa tokkodha. 32 miidiyoonni gurguddaan miidiyaan hawaasaa miidiyaan dhuunfaa waan kana irratti nuuf hojjedha. Imbaasiin tokko hanga ammaa dhufee nu ilaale hin jiru. Namni tokko namni nu arge tokko hin jiru. Yoo mul'adhee kaameraan sodaadha waan ta'eef bilbila kana nurkaa fuuchuu danda'u dhokfamee galee
ilaa akkasitti jira ilmaan Oromoo. Kan immoo nu bira jiru kilaasiin 33 ka'ee tokko hanga 500 olii namni akkasitti jira jechuudha. Nyaata yoo taate kubsii tokko fidanii hanqaaquu yookaan killee tokko namni lama addaan caffatee ittiin nyaata. Abbaan an akka kootti nan dhukkuba jechuudha. Akka kootti nama dhukkubsatuudha. Garuu sabir rakkoon ijoollee kanaa dirqama nu yaachisuu qaba. Miidiyoonni gurguddaan miidiyaan maqaa Oromoo dhaatan hatta hanga nama dhuunfaa ka barreessuu dandeessan nuuf barreessaa, ka dubbisuu dandeessan kan immoo hin dandeenye sheer godhaa wal biraan nuuf gaha. Rakkoon nuti keessa jirru haalaan ulfaata. Hangaafan qabamu qullaan qabame hanga har'aa huccuu ofirraa baasee hin miiccanne maaliif namni qullaa dhaabbatee hin miiccatu qamaacaa dhumaan ta'a. Xiqqoo sissiqa. Bayaaniin akkana qaba. Kanaafuu obboleewwan keenya warri ammaaf ala jirtan rakkoo kana bayaan akkana gori. Akkana gori na dhagaa qoyyaa. Akkana gori. Akkana gori. Taay. Bayaan taay. Okay. Taayira. Kanaafuu namoonni ammumti online irra jirtan kun mee waan kana nuuf dubbadhaati. Mana hidhaa kana akkasittis ummanni hedduudha. Kaameeraa bira akka itti walitti agarsiifnutu hin jiru. Wanni nuti alaa dhageenyuu fi wanni asii tataan nufi naati. Fardaaf lafa jechuudha. Akkitti dhageenyu qoosaa fakkaata. Garuu an akka nama tokkootti eeganas galee guyyaa tokkoof saamunaan tokko hin jiru. Huccuu ofirraa jijjiirannee hin beeknu. Warri kun qarshii takka sirkatti arginaan poolisiin ol singalchan. An akka nama tokkootti qarshii 3,000 qaba gaafan qabamu 100 naaf dhiisanii fudhatan jechuudha. Qarshii 2,800 waan akkasiin harkaa qaba. Riyaala 100 naaf dhiisanii. Ana qofa osoo hin taane. Taayi bayaan. Mucaan dhukkubsatii amma akkana of miicciiru kunis maallaqaa harkaa guuranii mataan isa baafate. Kanaaf ummata keenya galamaa jira maal ta'ee hin qabnu nu miidiyaa irra. Akkuma kaleessa nuti ummata kanaaf iyyaa turre har'as ofii keenya immoo itti dabalamnee namni nuuf iyyuu hin jiru jechuudha. Kun amma mataan qabu akka barbaade jechuu danda'a. Yeroo fedhe nama rukuta, yeroo fedhe ijoollee irra deema. Dirqama namummaa wal dandahuudhaaf akkasitti jiraata ummanni kun. Garuu gara itti gorummoo hin qabu. Mana kana keessa shaanni tokko hin galu. Obboleessi keenya tokko qofti bilbila kana miila isaatti hidhatee ol nuuf galchee xiqqoosi karaa kanaan sagalee argan. Tarii kan nuyi olitti immoo rakkataa jiru akkamitti jira hin jiru. Manni kun imbaasiin akka nuuf qaqqabu kutaa 32 xariiqal karjiin keessatti nuti akkasitti jirra jechuudha. Balaaxaa kana argaa jirtuumi kanarra rafama jechuudha. Mana kana qofa keessa jechuudha. Mana kana qofa kilaasiidhuma nama 300 kilaasii kana keessatti namni naqamee jira jechuudha. Kanaaf Oromoo kiyya du'aa illee nuuf godhaa, rabbiinis nuuf kadhadhaa, hanga danda'ametti nu gargaara. Kana keessa namni osoo maallaqa dhiisiiti wallaahi osoo argitanii tokkoon keessan huccuu ofirraa qabdan baastanii obboleewwan keessan kun yoo isaan gadhiifaman hin baastu riyaala 10-15 intinaa gochuu dhiisaati jechuudha. Amma as keessatti namni gaafa seenu fayyaan qabu, mataan isaa hin dalagu, nyaanni hin jiru, dhugaatiin hin jiru, bakki irribaa takkittiin hin jiru. Amma fakkeenyaaf ani na beektu eegasii jechuudha. Amma akkamittan jira guyyaa 10 ergan gahe har'a amaamaa kana ofitti maradheen surree kan ofirraa baasee miicca waan akkasii keessa jira obboleewwan keenya mee waliin dubbadhaati waa'ee keenya kanas dubbadhaati warri immoo bakkee taa'ee namoonni tokko qabamuu namaatti kan gammadu jira qabamuu namaatti kan gammadu jira sun rakkoo hin qabu. Warroonni nuuf gadditanis warroonni nutti gammadanis galatoomaa kun rakkoo hin qabu. Ilmi namaa rakkoo walitti hin gammadu. Jaallanni osoo hin taane ija kaameraa keessa yoo ilaalu hin qaanfanna, hin sodaanna, hin dadhabna jechuudha. Mee anis akka Oromoo tokkootti nama Oromoof sagalee ta'aa turedha. Ammallee ta'an jira. Hanga lubbuun koo jiraatutti illee inuman ta'a. Dhugaa rabbiyan Oromoon kun as keessatti na laala jedhee yaadeen beeku akka kootti. Ammallee obboleessi kiyya tokkummaa humnaa ni beektu as keessaa ba'uun hin danda'ama jedhan qarshii hedduu gaafata.
akka nu gargaartan waan kana irratti waa'ee kan kootiif tokkummaa dubbisaatii obboleessa keenya tokkummaa humnaa yookiin tokkummaa shawuu sana barreessaa fi qunnamaa dirqama oromummaa jechuudha. Namummaan isinitti dhagahamu. Anas keessaa osoo isaan na baasaniiti yookaan lubbuun kan kee takkattuu ni badamoo achitti hafta jedhanii lubbuu namaa namni maraxatu bar irrafne rafaas hin jirru akkasitti jirra obboleewwan keenya. Sheer nuuf godhaatii yaada dabalataa obboleewwan keenya hin dubbatu. Ila amma muxawwaan kun jechuudha. Muxawwaan kuni wallahi qur'aanaa wajjin qabamee qur'aana harkaa fuudhanii gatani. Maqaadhaa biyyi kun biyya musliimaati garsiiqaa kaameraan nu qaba. Qur'aana kana harkaa fuudhanii gatanii jennaan qur'aana kana du'ee ciniinee nan du'a dhiisee hin deemu jennaan kennaniif afaan keetti himame. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوالي مسلمة إن شاء الله. جزاك الله خيركم إن شاء الله. أنا في السجلة نوف قدا سنين جنة إن شاء الله. بيوتك أنا بي عرباتي بي كلمة جراتين قرآني بو جتشودان سلا عبدي كم أمان كان مو جري جرا كفري تدبيان جران. Ewa obboleessa muslimaa kan musliimoonni silaa itti hirkatanu hammaan kan ammoo jarri wallahi akki jarri itti nama ilaalaaru kaafira gadiitti nama ilaalaaru musliman jeenu kaafiran jeenu wallahi tuffiirraa jechuudha. Ummata Itoophiyaa iyyuu keessatti immoo ummata nama gadi godhanii jiran yaa obboleessawwan keenya nasiyaanuuf oolaa isin jenna inshallah jazakallahu khayran. Obboleessi keenya kan amma nuuf dabarsu kun naannoo dura torban tokko na dura jira jechuudha. Inshallah hammaan kan ammoo akka isaallee sagalee nuuf taatanu nuufillee obboleessawwan keenya kan akkeessa jiran sagalee nuuf taasin jenna jazakallahu khayrakum inshallah. Dubbatu gasiqaadhe maal jettaati? Kanaafuu warra baadii hedduu fite jira as keessa baadii hedduu warra ሰላም ዲኹም ኣሕዋት ድሓን ዲኹም ከመይ ኢኹም? እንግዲህ ከምታ ትሪእዎ ኣለኹም ንሕና ኣብ ስቃይ ኣብ እስር ቤት ኣብ ፀልማት ኮይና ከምዛ ትሪእና ዘለኹም ያው ኣብዚኣ ኢና ተኸሚርና እኒህና 270 ሰብ ፍርቁ ኮፍ ኢሉ ፍርቁ ደቂሱ ዝሓድር ምንም ቦታ ይብልና ገለ ይብልና እና ብዝኸኣልኩምዎ ሸር በሉልና ጸሎት ገበሩልና ሃገርና ንኽንኣቲ እንግዲህ በቃ እዚኣ እኒኣ ታንረእይዎ ጓሓፍ ኣብዚ እኒሄለ ريوا لهم زحامة سب كعزين يهلكم بقى خلي رؤوس الصحة سب زي انقصاص سب موليو ناك أبز خالكم وصلت جورنا شرق ورونا كلهم ذات إني كنت تجري ده أفان سايو بيت تنس تشوفنا ربكم كابو تقول سكان أفانا ماراتين دبتو وجراتين دبتشيسنا ربكم كنيا كنا مجانكم كمتا أبيجر بدرشودا نني إثيوبيا دجلا مجرا كنا براتي والله أكا خلاص واني الأممني يوكين بنين سويتاني خنجر جت نوي بدي كراكو سريقو وربيا كيسا وربيا كيسا جدو أممني كوني فيان ساد وكبستا أكا وان تورتوري ويتجرا sini gale akka waan tortoree wayitti danda'een deemu ummanni kun kan immoo wal ji'a torba waggaa tokko as keessa jiru immoo yeroo nuun tilmaamamu du'ee jira jechuun salphaadha. Soba jechuuf yoo nama rakkises ni xiqqaata jechuudha. Ni dhuma ummanni kun wallahi as keessa osoo guyyaa ta'e isinitti agarsiifneeti nama baatamee ammaama seenu harkaan waa nyaachifamu waan akkasiitu heddummaata obboleewwan keenya. Garuu namni jaallatee miti hanga danda'ame tokko meerra abbaan bilbila. lakkoofsa isaanitti himu miidiyaan waa'ee keenya dubbachuu barbaadu lakkoofsa kanaan kan qabira achi waraabaa lakkoofsa fi assalaamu alaykum lakkoofsa kee lakkoofsa kee himi gurbaa maal lakkoofsa maal biraafi maal lakkoofsa kee سلام سديت شان سقلتمي سريتي بريسلا سوري تبغى كبيا بريسال بايغا سقلتمي توك قال دوبتي لكوس سري ودا كنت بركم ريدمي لم خير على كوس سري ايش بيان سقل
Maali? Sirrii miti rakkoo. Sagaleen jiru boojaa. Koodii iniina. Kanaafuu lakkoofsa asirrattiine kanaan miidiyoonni dhimma keenyarraa dhimmi namoomaa isin yaachisee dubbachuu barbaadan nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Rakkoon obboleewwan keenya keessa jiran kanuma. Bayaan taa'i. Ture afaan Amaariffaatiin dubbadhaa. Afaan Amaariffaatiin dubbadhaa ture. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እንዴት ዋላችሁ ወንድሞችና እህቶች? ይኸው ያለንበት እስር ቤት ይሄ ሪያድ እስር ቤት ጠሪቅ አልከርጅ አስካል ዋሂድ ይባላል እና እንደምታዩት ነው። ሰው ተረባርቦ ላይ በላይ ነው የሚተኛ። መቀመጫ ቦታ የለም። ከመተኛ ቦታ መቀመጫ ቦታ የለም። እና ስንት ቀናችን እንደዚህ እየተቀመጥን ነው። ኤምባሲ የለም፣ ምን የለም። በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ እንጂ እንደምታዩ ነው። መንዘሩ ራሱ ይናገራል እኔ ከምናገረው በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ የለ ምንም የለ እና ይሄ ሰውዬ ደግሞ የምታዩት እዚህ እስር ቤት ውስጥ እንደዚህ አብዶ እንደዚህ ሆኖ ሲሙ በያን ይላል በወረቀት ላይ ተጻፈ እንደዚህ ብሎ ጽፉ ወይም ደግሞ እሱ እዛን ጊዜ ተናግሮ ይሆን አላሁ አለም አናውቀውም። ግን እሱን የምታውቁ ሰዎች ሼር እንድታረጉት እና በዚህ ደግሞ ቁጥር ማስቀምጠናል። የሰውዬን እዚህ ቤት ያለው ሰው ቁጥር በዚህ የምንገኝበት ቁጥር እና የምታውቁት ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ የምታውቁ ሰው ጋር እንድታደርሱና ቤተሰቡ እንዲገኝና ከዚህ ወደ አዲስ አበባ በሚወርድበት ሰዓት እንዲቀበሉት ማለት ነው። እሱ ራሱን አያውቅም፣ ወደ የሚሄድበት ቦታ አያውቅም ማለት ነው። ማለሽ ብልብላቶ ሰራርቱ ወዳን ነው ወደ ሰዋን ታቴቡ ሼር ነው እንደዛ ስለሆነ ስልክ በመሃል ገብቶ ነው ያቋረጠው። አትደውሉብን። ትንሽ ሰብር አድርጉ። ላይቭ እንጨርስና ከዛ በኋላ ትደውሉልናል። አትደውሉ፣ ቆይ በኋላ ትደውላላችሁ። አትደውሉ አሁን እና ስለዚህ እንደዛ ነው። ሼር አድርጉልን። ሁሉም በሚዲያም በምንም በምታውቁት ነገር መንባስም እና ኢትዮጵያ መንግስትም ይሄ ነገር ብዙ ቦታ ደርሶ እንድትተባበሩን ድምጻችን ራሱ የምታዩት ነገር ነው። ድምጻችን ራሱ ተቆጣ ይዝታይዘ በጣም የታመመ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ሰው አለ እና ድምጻችን ራሱ ታያዘል እንዳለ በቃ በጣም በሽታም ሽንት ቤት ራሱ እንደዚህ ተከብሮ ሽንት ቤት ራሱ መግባታችን ቦታ ስልኩን አትደውሉ። በኋላ ላይፉን ከጨረስን በኋላ ትደውሉልናላችሁ። ስለዚህ አሁን ቶሎ ብለን እንጨርሳለን። ሻንም ስለሌለን አሁን አትደውሉብን፣ ላይፉን አታቋርጡን። ስለዚህ በጣም ሼር አድርጉ፣ ተባበሩ እና በጣም ይኸው እንደምታዩት ነገር ነው። ምንም ብዬ እንደምነግራችሁ ምንም መናገር አያስፈልግም። መንዘሩ ራሱ ይናገራል ማለት ነው። ሰው ላይ በላይ እየተኛ ነው። ይኸው እንደምታዩ ሰው ላይ በላይ ይተኛል። አይታይም። ሙለቱ እና ስለዚህ እንደምንም ተባበሩን፣ ሼር አድርጉልን። ሰዎች እንደምታዩት ነገር ነው። ግማሹ ቁሞ፣ ግማሹ ተኛል፣ ግማሹ ሲነሳ፣ ግማሹ አሁን እኛ የምንቆመው ቀን የምንተኛ ነው። እነሱ ሲነሱልን እነሱ የሚተኙት አሁን ለሊት ተኝተው ቀን ይቆማሉ። እነሱ እኛ እና ስለዚህ በጣም ሼር አድርጉልን፣ ተባበሩን። በቃ ከዚህ በላይ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ትያያችሁ ነው እንግዲህ ዱዓ አድርጉልን። ዋናው ነገር ዱዓ ነው። ዱዓ አድርጉልን። obboleewwan keenya safaadhaatti hin jiru jechuudha. Hin dawwalinaa gaafa nuti jenne hin dawwalinaa. Eenyuun barbaanna asitti namni nuti carraa qabnu miti jechuudha. Boodarra yeroo nuti xumurree waan feetan obboleewwan maaliif nu lakkaftu? Yoo isin abaarre haqa isin irraa qabna jechuudha. yaada keenya dabarfannee kana obsaan booda nuuf dawwala dhiisa akka bakka nuti dhufne kana rabbiin isin fidu jennee
ummanni kun jaallati as keessa miti booda dawwalaa sanuu namni nuti itti hajoomnu nama furmaatanuu gochuu danda'u kun ilaa bakka dhabee bakka ciisu dhabee kan na duuba jiru kun laanatallaahi alayk namni as keessa jiru kun bakka ciisu dhabee dhaabata eessa kun ammaama nan gubaa qoyyaa lakkoofsa kana namni kun ammaama bakka ciisu dhabee dhaabataa jira warra mucaa barbaadu yoo taatanis amman dawwalinaa kanaaf mee wama isin akkas dawwaltanuuf hin beeknu dhugaa mucaa dhukkubsataan biyya eessaati warri jettanuu harargeedha jedha harargee keessaa eessa akka ta'e namni bilookiin godhaame kanaafuu obboleewwan keenya namni isin argitan kuni gassiqaame gassiqa gaduma siqa obboleewwan gassiqaa yoo laayee teessuma kun bakka ciisu dhabeetii kan inni as keessa dhadhaabatu jechuudha aduu kan nufina kun bakka ciisu dhabee as keessa dhadhaabata jechuudha maaliif wal dayyaqee wal cunqursee wal dafqisiisee bakka itti cinaacha isaa gaddeeffatu waan dhabeef hin dhaabbata guyyaa yoo bakka argate xiqqoo si qubata jechuudha kana waan akkasii keessa jirra kanaaf obboleewwan keenya marti keessan sagalee kana nuuf daddabarsaa wal biraan nuuf ga'a miidiyaan illee akka nu cinaa dhaabbattan keessattuu manni nuti keessa jirru kun xiyyeeffannoo guddaadhaan irratti nuuf hojjetamuu qaba darbee tokko saamunaa qarshii isaaniitiin illee bitachuu danda'u nuti as keessatti wanta tokko wanti nuuf godhamu hin jiru jechuudha halkan kana magriiba booda kubzii tokko asiira xiqqoo kan riyaala tokko wajjiniin yoo nyaate namni hanga bor sa'aatii 4 waan akkasitti hin argatu yaa obboleewwan isinumaaf yaa irraa achi siqaa dhaabba kanaaf kan nuti jennu ammas kanuma rabbiin yoonni jawwaala kanallee arganii nurraan fuune yoo isaanii nurraa fuudhan akka rabbiin nu godhe taana du'aa hin dagatinaa yoo immoo jawwaala kana isaanillee hin argine kaameraan nun fattashne rakkoo keessa jirru wal beessifnaa rabbiin isnuuf kadhataa waan hundayyuu an akka mataa kootiitti ammas irra deebiin isiniif hima namni ni ba'a jedhamaa jira suma basmaa godheen namni akka oromummaattis ta'e akka obbolummaatti rakkoo kanaaf yaaddanuu tokkummaa humnaa dubbisaa waa'ee kan koo isaa wajjin haasa'uu dandeessu garuu immoo kan immoo as keessa jiru hanqoftii as keessaa ba'uun kan koo nan gammachiisu otuman baheeti kan immoo as keessa jiru ummanni jechuudha anamma fayyaan qaba nan deema socho'uu danda'a kan immoo baadhatamee deemu kun akkam ta'a amma fakkeenyaaf osoo ummata kana irribarraa yoo kaasne deebi'ee irrafu iniyyaa waan akkasiitiif saatii kanallee laayivii seenne malee waan namni keessa jiru ilmi namaa jechuudha ijoollee xixiqqoo waggaa 17 fa'itas keessatti rakkataa jira kaan immoo warra abbaa ilmaaniirraa qabamanii ilmoon isaanii bakka isaan jiran kan hin beekamne jira dhadhaabbadhaati ulaasaa qaa eunni dubbachuuf hin se'a kanas hin ga'a akkas dat yaa ummata koosisa darbu kalata boore barbeeku yaada kun akka itti ol seennee agarsiifnu hin qabnu mana fincaanii keessa dhaabbannee dubbataa jirra amma akkasittis kun namoota
hundi nama kan inni irra ciisu namni yoo yaada dabarfatu qabaate haa dabarfatu malee olii gadi hin deemnu kanas kanuma inshaallah rabbumaan nuuf kadhaa kan inni irra ciifamu kanaadha kanuma isin argaa jirtanu ilma namaati kun kan inni akkas godhamee siree dhabeef maaliif jennee immoo yookaan yaadnu ta'e manni kun mana namni keessa ture hidhamu miti namni nama ajjeesee fi namni akka gurguddaa hojjate siree uffannaa nyaata dhugaatii qaba kun kan namni guyyaa 2-3 keessatti qubatee biyya buufamu erga immoo biyya keenyatti galuudhaaf hiree dhabne kanarra turuun carraa keenya ta'e waan akkasiitii mee namni yaada qabu yoo jiraate mutawwa yaada kan gongeeffanne itti fuudhe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا obboleeyyan keenya muslimaa nutiin kun aniin kun gaafan qabamee jedhu salaata magriibaa irratti hin qabame salaata magriibaa irratti wallahi qur'aana kana giddaama kiyya kaadheen yookaan fuuldura kiyya kaadheetan irratti qabame wagga kana salaata keessatti sufuufa kan duddubbee kiyya dhaabbatanu miila jiraa qabanii harkisu harka askariin islaam jedhu odoo jara kana islaama jennee ilaallu jari kun islimnaan jira allahu alam hagan itti fudhatamu hin beekne rabbiin sun allahu alam waa inni itti ilaalu kanaaf wallahi kanaafu sheer nu godhaati obboleessawwan keenya muslimaa kan biyyootan gurguddaa keessa jirtanuu fi kan biyyootan keenya iyyeessi keessatti argamtan jettan nuuf dhaggeeffadhaa sheer nu godhaa jenna jazakallahu khayran inshaallahu taala wallahi namoonni kun inni kaan dhukkubsatee jechuudha nama gaafa kun qabu yeroo hunda akkana jedha budala eewa mucaan isin ilaaltan kunis halkan irraa guyyaa irraa akkasuma harakaata godha harakaan inni kun godha sammuu isaa jechuudha subhaanallah jijjiiramee jira jechuudha inshallah rabbiin akka ni inshallah rabbiin aafiyaa isaa itti nuuf deebisu du'aa ilee nu godhaati sheer nu godhaa jenna jazakallahu khayrakum hayyakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh يا هذا لفظ بركة تبوت أو أمتا اسكت gassikaga ايكوت gudatte dabarfatu manni kun maalisi ol deebiyaa ilaala ibiyyoo ta'e kunootidha haasay dubballu maal barbaada way kanaaf ummanni keenya kuni warra siillee nu jeeqan jechuudha silaa namni sa'aatii 2tti galgalarra yeroo isin onlaayinii irra jirtan dubbata hundi jira ol kaka'u kalas kaameeraa rakkoonuma kana keessa taa'e jechuudha hundi oromoo kun nama nagaa miti kanaafu namoonni yaada qabdan tokko tokkoon as ba'aatii kottaa rakkoo isin qunnamallee ibsadha yoo yaada hin qabne hin goolabna yaada qabdu hundi isaaniitu mataa xiqqoo isii dhikkin jiru nama maraayu zaayira sirri as keessatti namni walitti ilaalu jechuudha hundi namaa mataan qabu an ofirraa kaaseen kana isinii hima jechuudha eeganas galee waan hin ta'es anatu beeka wanti himatanuuf wanti hin himatamne ni jira inni kun maali kunillee ni dhukkubsata jechuudha dubbachuun barbaadu mucaan kunillee nama hin du'e jedhamee jechuudha eegamaa turedha jechuudha garuu hin duune ni jira ni dhokata mul'achuun barbaadu akkasumatti rabbiin nuuf kadhaa dadhabnee jirra nutis bakka itti sochoonu hin qabnu miilli keenya bakka itti diriiru hin qabu rakkoon nuti keessa jirru wallaahi ulfaataadha tokko tokkoon asitti namni jechuudha ol seene mee akka isaanitti maallaqa nurraa guuran namni tokko agarsiisa eewni kaameraan sodaan maaltu was qabi agarsiisa natti qabi akkasitti harka keenya jidaara qabaa jedhanii akkasitti gabasmaa godhanii mul'ata sirriitti mul'ata akkasitti mul'atanii akkanatti anamma gaafa sana gaafasaa kana keessa qarshii 3,000 waa xiqqoon kun qaba hamma jechuudha riyaala 100 kichi qofa keessatti naadhiisan eenyu poolisa wanda akkana godhe maaliif kun ta'e imbaasiin maaliif nun ilaalle maaliif iddee kanan seenne tokko jarri kun imbaasii bakka kanan fidan akka waan namni asitti sirreetti ifaafamnee taa'aa jirra jechuudha tokko tokkoon keenyan akka kanatti erga fattashamne maallaqa keenya nurraa guuranii nu dhidhiituun
kan nama yaaddeessu keessa waan qalbii isin cabsu osoo waa balleessitee dhiiftee poolisiin akka kubbaatti sitti bu'a jechuudha. Akka kubbaatti si dhiita kan namummaa keessa jibbisiisuuf osoo na ajjeesanii kan jettu kanaadha jechuudha sii galee. Kanaaf obboleewwan keenya rabbiinis nuuf kadhadhaa warroonni rakkoon keenya kun isin yaachisu. Oromoon wal malee hin qabu namatti mannullee wal malee hin qabnu kan walii bo'uuf numa kan waliif gammadus numa akkuma har'a immoo nuuf jecha boossan guyyaa nutis gammannee isinis gammaddanii waliin gammannutu jira isinillee rabbiin isin rakkisini viidiyoo keenya kana akka waliif daddabarsitan jenna namoonni mucaa ammaa beektanuu yoo jiraattan nuuf bilbiluu dandeessu garuu namni biraa bilbiltanii nun cinqinaa bilbilli yoo iyya kaameraan nu qabuu danda'a rakkoo keenya immoo yoo bilbilli keenya iyyuu dhiisee nu jeequu dhiise guyyaa guyyaarraa wal biraan gahuu danda'a eenyutu har'a du'e isin biraan gahuu dandeenya eenyu dhukkubsate isin biraan gahuu dandeenya jechuudha namni inuma